irratti dammaquun jecha qoosaaniti. Barnoota kutaa lammaffaa alatti isinii fufaa baleen ture baay'ee fagaatee ture ifa manaa gootu ankaan isinii wajjin turan daa'ila. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatanii jirtu gamanumaan ishee kana dhaamsa isinii dabarsa. Booda ofuma ulfuman sabiskiraayib gochuun keessaniif waan ta'eef dhuguma immoo odeeffannoo gurguddaaf isin darba. Yoo sabiskiraayib gootan malee wanti gadi isinii dhiisu isin qaqqabu waan ta'eef viidiyoon yeroo yeroodhaan gadi isinii dhiisu akka isin qaqqabu barbaadan sabiskiraayib gochuun jalqaba. Dirqama miti yoo fedhii keessan ta'e. Tole egaa har'a forex tradingii afaan oromoo kutaa lammaffaasaa qabadhee isiniif dhufee jira. Yeroo darbe kutaa tokkoffaa keessatti wantoota baay'ee ilaallee ture. Sanarraa adda kan ta'e immoo kutaa lammaffaa kana keessatti maaliif forex tradingii akka hojjennu yookaan advantage inni nuuf qabu baranna jechuudha. Yeroo darbe kutaa tokkoffaa keessatti kan baranne wantoota forex tradingii hojjechuuf nu barbaachisanii fi akkasumas hiika forex tradingii guutummaatti ilaallee ture. Har'a egaa waan kanarraa adda ta'e maal ilaallaa? The advantage of forex trading kan jedhu mata duree wajjin ilaallaa. Wanti nuyi hojjennu faayidaan qabu taanaan ofumaati. Hojiin kamiyyuu maallaqa nu argamsiisu taanaan qarshii nu argamsiisu taanaan akkasumaan ta'a jechuudha. Baay'ee nuuf himaasu. Yeroo keenya bubuuraan kanaaf yeroo keenya taphachuudhaan kanaaf faayidaan nuti addatti argannu hin jiru jechuudha. Hojiin nuyi hojjennu immoo bilisummaa yeroo fi maallaqaa nuuf hin qabu taanaan ammas faayidaan qabu jechuudha. Hojiin immoo bakkuma qabatanii biiroo galanii taa'aa ooluu waa miti yookaan biiroo taa'anii waa barreessaa ooluu qofa miti. Har'a wanti nuyi hojjennu jijjiirama tokko nu argamsiisuu qaba jechuudha. Yookaan dandeettii keenya dabaluu qaba yookaan walitti dhufeenya nuti namoota wajjin qabnu cimsuu qaba yookaan jaalala nuti namoota jaallachuuf qabnu guddisuu qaba. Yookaan achi ofumaati jechuudha. Kanaaf wanti nuyi hojjennu faayidaa nu argamsiisuu qaba jechuun barbaada. Egaa gara barnoota kootti yoo darbe faayidaan forex tradingii inni jalqabaa to reduce inflation. Qaala'insa hir'isuuf forex tradingii hojjenna yoo ta'e waa'ee qaala'insaa nu dhibu jechuudha. Maal nyaaddaa maal dhugaa hin jiru. Maal nyaadhu jettanii yaaddamu isin raawwatu. Sababni isaa hojii qabdu qarshii hojjettu waan ta'eef. Kabiraan yaaddoon qaala'insa jireenyaa abjuu ta'a. Waa'ee isaa hojjettan hin yaadattan. Waa'ee qaala'insaa hin yaadattan. Walumaa gala bu'aan jiraachuu keessanii maal akka ta'e isiniif gala jechuudha. Forex trading hojjettu taanaan bu'aan jiraachuu keessanii maal akka ta'e yeroo sana isiniif gala jechuudha. Ifaatti fakkaata. Lammaffaa irratti to grow our spiritual life. Jireenya hafuuraa keenya guddisa. Iddoo tokko tokkotti yoo namoonni hojii online hojjetanii namoonni hin yaaddu. Sababiin isaa baratamaa miti. Akka waan haaraatti ilaalamu waan ta'eef. Nama hojii online hojjetu iyyuu hin sodaatu. Namoonni itti dhiyaatan iyyuu haasaa wajjin haasa'uu illee danda'an. Fedhii kanaas hin qaban. To grow our spiritual life means namoonni tokko tokko cheerchi keessa ta'anii waa'ee jireenyaa, waa'ee yaaddoo isaanii, waa'ee jireenya isaanii borii, waa'ee isaan waan itti nyaatanii dhuganii, waa'ee gatii mana kiraa kan ji'aa, waa'ee baasii guyyaa guyyaa fi kan torbanii, waa'ee baasii ijoollee mana barnootaa, waa'ee uffannaa isaanii, waa'ee nyaatanii dhuguu isaanii cheerchi keessa ta'anii yaaddu. Waldaa keessa ta'anii, waldaa ofii keessa ta'anii yaaddu. Yaaddoo kana jaalala isin irraa buusuu qaba jechuudha. Yoo nama isaa taatanii cimtanii hojjettan guyyoota ja'a hojii keessan kana cimtanii hojjettanii guyyaa isa torbaffaa waaqayyo qulqulleessee eebbisee saba isaa fi isa gidduuttis miliqita walwaraa godhee dhaabe isatti boqochuun garaa guutuu akka itti gammaddan kan isin godhu hojii gaarii jechuudha. Waan addaan qabu. Ishee kana ifaa akka ta'uun barbaada. Keessumatti ijoolleen waldoota kiristaanaa keessa jirtan isin fayyada yaada. Keessaanis naa bilbiluu dandeessu. Bilbilli koo kan asirratti argitan kana duwwaa 914 Telegiraam chaanalii akkasuma telegiraamii illee na dubbisuu dandeessu. Akkasumas karaa feesbuukii yaada keessaan na qaqqabsiisuu dandeessu. Kanaaf yoo jiraate wanti laayivii kallattiidhaan wal gaafannee deebii waliidhaan yoo jiraate kallattiidhaan bilbilaanis yoo ta'e karaa feesbuukis yoo ta'e na quunnamuu dandeessu jechuudha. Liinkii isiniifan ka'a achirraa na dubbisuu dandeessu. Wanti akka qorannaatti qoratamuu qabu jira yoo ta'e mata duree filannee irratti hubannaa walii kennuun hin danda'ama jechuudha. Anis barsiisuu qofa yookaan yaada koo hiruu qofa osoo hin taane yaada isinirraa argadhus yaada isinirraa dabaladhus qabaachuu danda'an ta'eef barsiisaa barachuunis achuma keessa jira waan ta'eef persentii 50 jechuudha. Kanaaf jireenya hafuuraa keenya akka inni miidhamne godhaa jechuudha hojiin kun. Hojii itti gammaddanidha. Kan itti aanu to get freedom of money and time. To get freedom of money and time. Bilisummaa yeroo fi maallaqaa akka qabaannu nu dandeessisa jechuudha inni sadaffaan. Bilisummaa yeroo fi maallaqaa qabaachuu jechuun waan salphaa miti jechuudha. Namaan hoogganamuun isinirraa bu'uu yeroo itti danda'udha jechuudha. Sababiin isaa isintu qofa hooggana. Ofii keenyaa qofa hooggana, ofii keenyaa baanee galna, ofii keenyaa yeroo hojicha hojjennu hojjenna, yeroo dhaabuu barbaanne hin dhaabna, yeroo qarshii argachuun nu barbaachisutti arganne yeroo dhaabuu qabnutti immoo dhaabna waan ta'eef yeroo nuti waan hundumaa wal qixxeeffannee ofii keenyaa of dandeenyee dhaabbanna jechuudha. Kottu akkas godhi, kottu sana godhi, kottu kana godhi nama yeroo isinirraa bu'uu jechuudha. Kanaaf yaaddoon yeroo fi maallaqaa hin jiru sanaaf bilisummaa qabdu jechuudha. Kan biraan afuraffaa irratti to live with planning karooraan akka jiraannu nu dandeessisa jechuudha. Forex trading hojjenna yoo ta'e karooraan akka hoogganamnu nu dandeessisa jechuudha. Sababiin isaa yeroo itti hojjechuu qabnutti hojjenna,
yeroo itti dhaabuu qabnu itti dhaabna waan ta'eef yeroo itti hojii sana hojjennu beekuun dirqama jechuudha. Isas immoo yeroo ta'an inni ilaalla. Sa'aatii akkamii hojjechuu akka qabu, guyyaa akkamii hojjechuu akka qabnuu fi akkamitti hojjetamu akka qabu, appilikeeshinoota itti fayyadamnee hojjechuu dandeenyu illee yeroo ta'an viidiyoo ta'an keessatti qabadheen isiniif dhufa waan ta'eef yaada kana akka ittiin akka hubattan barbaada. Viidiyoon kun hiriyoota keessan qaqqabu qaba jettanii yoo yaaddan sabiskiraayib gootanii laayik sheer gochaa hiriyoota keessaniif qaqqabsiisuun dirqama taatee yaada. Yaada gaaffii qabdan immoo koomentii jalaan akka yeroo gaariidha.